Jireenyi dachee akkuma furguggee gamanaa gamasitti gamasii garana ammoo garas obboleessa maraammartooti. Lapheen waayyaad in arganne yoomiyyuu kara deemaadhaan jecha ijoollummaan beeknu kan guddanne arginedha. Dhala namaa kan ta'e hunduu jireenya mo'achuuf, kan caalutti darbuuf, iyyummaa to'achuuf, doofummaa qolachuuf, firummaa humneessuuf, kan fira dubbisuu, kan gara barnootaa, kan gara daldalaa, ganamaaf galgal guyyaa waarii deemsa akka xiiqii takkas akka aarii hunduu inuma kaataa inuma tattaafata. Miilaanis ta'u beeladaan, konkolaataas ta'u jalbaan akkasumas rooplaan jireenyi dachee kanaa irra caalaan isaa imalaan kan kuulamedha. Biyya keenya Itoophiyaa keessatti imalli nama hedduu konkolaataan kan uwwifame yommuu ta'u, akkuma addunyaa guutuuttis kanumaan kan wal fakkaatu irra caalaan isaa imala daandiiti. Imalanii akkuma milkaa'an gufachuunis kan jiru yommuu ta'u, akkuma galma kaayyeffatan gahan karaatti hafuunis jira. Kaan lafa yaada dhiisee mana yaalaa fi hospitaalatti yommuu of argu, kaan ammoo du'ee lafa deebiin qabne sana garaa dachee jala dhaqa. Kun hundi kan ta'u sababa balaa konkolaataa durtaate akka tasaa darbee dhageenyu amma garuu guyya guyyaan dhaga'uun amaleeffatameeti. Imalaan uumaa isaa kadhatee galaa isaa qabatee waaqaa gaditti konkolaachisaaf konkolaataa amanee lafa yaade nan gaha jedhee ba'uu karaatti hafee lukaa cabee foonii bututee namummaa hir'atee abjuun isaa qilee seentee ofiis qilee seenee of arguun waan baratamaa dhufedha. Balaan tiraafikaa bara dhufaa darbaa ilmaan namaa kumaatamaan gara dachee jalaatti ergaa jiru kun biyya keenya keessattis olaantummaa waan argate fakkaata. Guyya guyyaan oduu gaddaa gurra nu buusuu itti fufus ibboo wanta ta'e ammoo baay'inni konkolaataa biyya keenyaa fi balaan uumamu wal simurraa fagaachuu isaati. Akka addunyaatti namni miliyoonaan lakkaa'aman sababa balaa konkolaataa ittifamuu danda'u kanaan lubbuu kan dhaban yommuu ta'u, namoonni miliyoona 50 ta'an ammoo qaama hir'uu ta'uun harka namaaf gola isaaniitti ol deebi'anii galu. Kanaanis sababa du'aatii ilma namaa isa 8ffaa jedhamuun sadarkaa qabatee kan jiruu fi balaan suukanneessaan yeroo ammaa biyya keenya keessatti ta'aa jiru yommuu ilaallu sadarkaa isaa gadi butachuuf waan ifaajaa jiru fakkaata. Baay'inni konkolaataa biyyoota galii gadi aanaa fi giddu galeessaa qabanii akkuma galii isaanii gadi aanaa ta'us du'aatiin balaa tiraafikaa garuu hedduminaan biyyoota kanatti keessumsiifama. Hammi du'aatii biyyoota galii gadi aanaa qabanii dachaa sadiin biyyoota galii olaanaa kan caalu yommuu ta'u, biyyootni Afrikaa liigicha dursuutti argamu. Biyyoota kanneenitti nama 100,000 keessaa namni 26 balaa tiraafikaan kan du'u yeroo ta'u, baay'ina uummata biliyoona 1,373,073 kan qabdu Afrikaan waggaatti balaa kanaan namni 300,000 ol akka du'u tilmaamuuf herrega sadarkaa gadi aanaa shallagii irra keessoo salphaan argamuu kan danda'udha. Walga'ii bara 2010 akka lakkoofsa Awurooppaatti dhaabbanni biyyoota gamtooman geggeesseen lubbuu dhala namaa bira darbee qabeenya guddaa maallaqa biyya keenyaatti tilmaamuun ulfaatuu fi waggaatti mancaatii doolaara biliyoona 100 sababa kan ta'e waggaa 10 itti aanu jechuunis bara 2020tti dhumaatii ilma namaa miliyoona 13 fi qabeenya tiriliyoona 18 tilmaamamu walakkaan gadi buusuuf karoorri kan ka'ame yommuu ta'u, galmi hawwisiisaan kun ammas Afrikaanotaaf galma hawwisiisaa isaan abdiin eeggatan ta'e itti fufeera. Akkaataa gabaasa dhiyeenya dhaabbatni fayyaa addunyaa bara 2023 akka lakkoofsa Awurooppaatti baaseen sababa balaa tiraafikaan waggaatti dachee kanarraa namni miliyoonni 1 akka ardii Afrikaatti ammoo waggaatti namni 225,000 ol lubbuu isaanii akka dhaban ragaaleen ni mul'isu. 2023 WHO gabaasa baaseen waggaatti namoonni miliyoona 1.9 akka du'an ni kaasa. Guyyaatti nama 3,058 boqotaa ardii kanarraa sa'aatii tokkotti nama 127. Namoonni kanneen keessaa immoo namoota umriin isaanii waggaa 5 hanga 29 dargaggeessa humna oomishaa kan dhabaa jiru ta'uu wanni mul'isudha. Sadarkaa Afrikaatti 2021tti immoo ragaa ba'een
sadarkaa Afrikaatti qofa waggaatti namoota 200,000 fi 25,000 fi 482 akka du'an giddugaleessan guyyaatti nama 626 akka lubbuun isaa darbu wanni kaasu jira. Gara biyya keenyaatti yeroo deebinu ragaa lakkoofsaa qabatamaa ta'e argachuun kan ulfaatu ta'us Komishiiniin Poolisii Federaalaa bara 2011 akka lakkoofsa Awurooppaatti ibsa baaseen waggaa sana keessa balaan 1534 kan uumame yommuu ta'u du'aatii nama 4161 sababa kan ta'ee fi balaa cimaa nama 5763 akkasumas miidhaa qaamaa salphaa nama 5110 irraan kan ga'e mancaatii qarshii biiliyoona 2.28 sababa ta'eeras jedhe. Dhaabbanni fayyaa addunyaa gabaasa bara 2013 akka lakkoofsa Awurooppaatti baaseen reeshoodhaan Itoophiyaa keessatti baay'ina konkolaataa 100,000 irratti tilmaamaan nama 4,938 kan dhabdu yommuu ta'u biyyoota Saaraa gadii iyyuu dursuun guddittii dachee kanaa Ameerikaa dachaa 30 caaltee argamtu jechuun sadarkaa eenyu tuquu hin dandeenyerra Itoophiyaa ol fannisee kaa'eera. Sababoota balaa kanaafis wantoota 5 kan tarreesse dhaabbatni kun ga'umsaaf naamusa konkolaachistoota sadarkaa duraarra kan kaa'e fi rakkoo konkolaataan wal qabatu daandii ibsaa tiraafikaa fi haalli qilleensaa sadarkaa lammaffaa hanga 5 qabatanii jiru. Akka biyya keenyaatti ragaan jiru maal fakkaata kan jedhu waggoottan 7 darban kanatti namni 28,668 lubbuu isaanii du'aan darbuudhaan lafa hin deebine akka dhaqanii fi mancaatii qabeenya qarshii biliyoona 32 tilmaamamuuf sababas ta'eera. Waggoottan 7 dabarsine kana keessatti du'aatiidhaan namni dhabne Komishiiniin Poolisii Federaalaa lafa kaa'etti du'aatii qofaan nama 28,668 ta'uu wanni kaasu jira. Miidhaa qaamaa salphaa qabeenyas wal qabatee gara biliyoona 32 kan manca'e ta'uu wanni kaasu jira. Akka biyya keenyatti wanni kaasu kun akka naannoo keenyattis daataan Oromiyaadha. Daataa biyyattii jiru keessatti gahee guddaa qaba gatii ta'eedhaaf baruma darbe yoo kaafne waggaa tokkotti keessatti nama 1,359 lubbuusaa dhabneerra guyyaatti nama 4 jechuudha. Namoota 1,376 miidhaa qaamaa cimaa fi 1,122 immoo salphaa gara miliyoona 614 mancaatii qabeenyaa kan ta'e ta'uu mul'isa. Dhalli namaa du'a garmalee du'uun maaliifi daa'imti maatii malee maaliif aftii niitiin dhirsa malee maaliif aftii qe'een maaliif manca'aa namni hanga deemu yaadda'utti maaliif ga'ee sababni rakkoo kanaa maali kan jedhu sababoonni hedduun jiraatanis sababni hundeen alnaamusummaa dhala namaati jechuun daayirektoreetii mirkaneessa nageenya tiraafikaa ejensii geejjiba Oromiyaa obbo Alamuu Lammaa guduunfanii lafa kaa'u. Kana keessaa dhibbentaan 81 dogoggora konkolaachistootatiin yommuu ta'u hanqina teeknika konkolaataan dhibbentaa 4.5 fi alnaamusummaan lafoo deemtotaa dhibbentaa 7 qabaachuun sadarkaa itti aanan irratti argamu. Naannee ka'umsi balaa tiraafikaa maayinii waan jetteeti kaastee wal qabatee cuufta isaa oguu akka waliigalaatti oguu laallamu alnaamusummaa dhala namaati. Waan biraa tokko illee hin qabu. Alnaamusummaa dhala namaati kan jennu maayinii hanqina konkolaachisummaa irraa ka'a. Hanqina konkolaachisummaa jennu ariitii oofuu dhuganii konkolaachisuu baala sammuu namaa doochu laalanii konkolaachisuu kan qabate hanqina alnaamusummaa konkolaachisummaa irraa gahee leencaa kan qabu ta'uu wanni qorannoon keenya sadda baase addunyaa irrattis ta'ee Afrikaattis akka biyya keenyattis ta'ee kan naannoo keenyatti rakkoo hammaataa kan qabu ta'uu wanni kaa'amu jira. Kan konkolaachisaa jennu, kan lafa deemtotaa jennu, kan olaantummaa seeraa qaama kabachiisaa jennu kamuyyuu alnaamusummaa dhala namaati jechuudha. Akka qorannoo ejensiin geejjiba Oromiyaa gaggeessee harkaa qabutti immoo 2015 qorannoo gaggeeffamee jiruutiin dogongora konkolaachisummaatiin dhibbeentaa 81. Dogongora konkolaachisummaatiin dhibbeentaa 81 hanqina teeknika konkolaataa 4.5 dogongora lafa deemtotaatiin immoo 7 rakkoo qilleensaa wal qabatee 2.5 rakkoo daandiitiin wal qabatee dhibbeentaa 5 kan mul'isu ta'a. Hawaasni gama isaan sababoota hedduu tarreessus sababni balaa tiraafikaa inni guddaan rakkoo konkolaataa yeroon haaromsuu dhabuu fi irra caalaan isaa konkolaachistoota itti gaafatamummaan itti hin dhaga'amne safuuf safeeffannaa namaaf hin qabne irraa madda jechuun aarii qaban akkas jechuun dubbatu. Baraan yeroo ammaa konkolaatarraan dhufu tokko balaa konkolaachisaati. Lammata konkolaataa yeroodhaan saarvisii gochuu dhabuudha. Balaa konkolaachisaa hoggaasin jedhu konkolaachisaan
barcaa jimaa nyaachaa oofa ofii kutatee nyaatu raddaatiin asitti guuree xazzalaan itti kenna tiraafikiin na argan inni oksoo nyaatanii lammata ijoollee dargaggeeyyan kan safuu namaa hin qabne kan safuu ofiis hin qabne safuu aadaas hin qabne safuu uummataas hin qabne ofii isaatiifis bilchina hin qabne namoota akkanaatiif konkolaachisuutti bobba'ee obsa dhabuurra balaa guddaan kan dhufu obsa dhabuurra tigistii daqiiqaa 2-3 obsu daqiiqaa 3 daqiiqaa 2 sakandii 3 obsa dhabuu lammaffaa ittaanee abbaan konkolaataa yeroodhaa saarvisii gochuu baate fireeniin mariin waan adda addaa hojjete kanarraa balaan konkolaataan abzaanyaa garuu saarvisii irraa mootii konkolaachisaa irra jira barii guddaa. Haaluma wal fakkaatuun gama ogeessa kallattiidhaan imaltoota konkolaataa fi konkolaachistoota waliin wal quunnamaa kan oolanii fi itti dhiyeenyaan haala konkolaataas ta'e konkolaachistoota kan quba qaban ogeessonni tiraafikaa sababni balaa tiraafikaa akka naannoo keenyarraa kaanee yeroo ilaallu baay'inni konkolaataa fi bal'inni karaa wal simuu dhabuurraa kan maddee fi rakkoo teknikaa konkolaataan kan wal qabatedha jechuunis ibsu. Haaluma qabatamaa kutaa magaalaa keenyaa irraa kaanee yoo ibsuu barbaade akka magaalaa keenyaa kanatti yaa'insi dhangala'insi konkolaataa waan jiruuf yeroo baay'ee balaan kan uumamu dhangala'insi konkolaataa baay'eedha. Daandiin immoo daandii dhiphaadha. Daandii haaywee illee isumaanuu daandii dhiphaadha. Haayweedha. Baay'inni konkolaataatii fi baay'inni uummata waluma qixa jechuudha. Yeroo kana ammoo konkolaataan kan buusus kan fe'us daandii irratti yeroo buusu yeroo fe'u daandiin hin cufama. Daandiin kiroodiitii uumamaa yeroo kiroodiitii uumamu kana konkolaataan balaan geessisa. Inni biraa akkuma beekamu konkolaataan rakkoo teknikaa irraa kan ka'e rakkoolee teknikaa irraa yeroo ka'u balaan hin uumama. Konkolaataan tokko yoo fuuldura irratti yeroo daandiirra dhaabbatee fe'u kan biraa yeroo buusu yookiin yeroo fe'u karaa irra dhaabbata daandii kanarra dhaabbatee fe'a waan ta'eef yeroo kana konkolaataan duubaa dhufu sun yoo rakkoo teknikaa qabaate fireena qabuu dadhabuu danda'a. Fireen isaa yookiin cituu danda'a. Waan adda addaatiin haala kanaan hin uumama rakkoo balaan tiraafikaa jechuudha. Inni biraa iddoo dhorkaa ta'e dhaabbatanii fe'u iddoo itti zooramuu hin danda'amnetti yeroo zooru iddoo baajaajiin dhorkaa ta'e baajaajii yeroo itti galtutti haala kanaan balaan ni uumama jechuudha. Dabalataanis ogeessonni kunneen sababni balaa tiraafikaa biyya keenya Itoophiyaa jechuun qabxiilee 3 kan kaasan yommuu ta'u akkuma maddeen kaanii sababa jalqabaa konkolaachistoota gadi gonfaniiru. Balaan nageenya tiraafikaa akka waliigalaatti akka biyya keenya Itoophiyaatti ilaallu karaa gurguddaa 3 kan inni ga'u. Innis immoo inni tokko balaan nageenya tiraafikaa kan itti ga'u rakkoo konkolaachisaati. Lammaffaan rakkoo konkolaataati. Inni sadaffaan immoo rakkoo imaltootaa yookaan lafoo deemtotaati. Karaa warra konkolaachistootaa jennu inni tokko rakkoo naamusaatiini. Rakkoo naamusaa yeroo jennu konkolaachisaan dhugee konkolaachisuudhaan qama'uudhaan alnaamusummaa adda addaa agarsiisuudhaan yeroo inni konkolaachisu mul'ata jechuudha. Yeroo kanatti immoo balaan adda addaan ga'a. Inni biraan rakkoon kennaa eeyyamaa yookaan ofiinsaa sanaa wal qabatee hin jira jechuudha. Yeroo kana yeroo baay'ee konkolaachisaan otoo eeyyamaa ofiisaa of harkaan hin gahiin konkolaataa kan oofu jira jechuudha. Minyootii yookaan fedhiin isaanii konkolaataa oofuudha malee maaltu akka guutamuu qabu of eeggannoo maalii gochuu akka qaban eeyyama isaanii baratanii gawoomanii oofuu irratti rakkoon hin jira jechuudha. Kun immoo karaa kenna mana leenjiitiin illee rakkoon akka jiru ni ibsa. Kanaaf konkolaachisaan tokko mana isaa taa'ee yeroo itti eeyyama fudhatu hin jira jechuudha. Kuni waa maallaqa kanfalanii yeroo itti eeyyama konkolaachisummaa fudhatan hin jira. Sirriitti kilaasii seeraan hordofee qormaata achitti barbaachisu seeraan fudhatee otoo hin darbiin akkasumas illee shaakallii dirree gaate otoo hin godhin eeyyamuma fudhatee qofa konkolaataa gadi ba'ee waa oofee yeroo inni balaan hin ga'u hin mul'ata jechuudha. Allaamsummaa dhala namaa jechuun lammaffaa irratti kan ka'u lafa deemtonni naamusaa fi dambii tiraafikaa kabajuu dhabuun lubbuu isaanii deebii hin qabne dabarsanii akka kennaa jiran ragaaleen ni mul'isu. Inni biraa hanqina allaamusummaa dhala namaati kan jennu hanqina lafoo deemtotaati. Lafoo deemtonni
konkolaataaf dursa kennuu dhabuu, zabraan ce'uu dhabuu, konkolaataa deeffatanii ce'uu, akkaataa itti fayyadama daandii bitaa isaanii qabatanii imaluu dhabuu wal qabatee rakkoodha jechuudha. Yaada kana kan qooddatan ogeessonni tiraafikaa lafa deemtonni wantoota isaanirraa hin barbaachisne kan akka dibaabeen of haguuguu, cuqqaallaa gurraa yookaan eerfoon godhachuun daandii qaxxaamuruu, daandii isaaniif eeyyamame zebraa irra ce'uu dhabuu fi bita isaanii qabachuu dhabuudhaan daguun gaaga'amaa jiru jechuun akeeku. Rakkoo lafa deemtotaa yeroo jennu yeroo baay'ee lafa deemtonni bitaa isaanii qabachuu deemuu dhabuudhaan yeroo daandii qaxxaamuran karaa zabiraa yookaan sarara adii dibame qaxxaamuruu dhabuudhaan akkasumas illee dibaabee adda addaa kan akka dibaabee xiqqaa ofitti uwwisanii gaaddeessanii yaada biraa keessa galanii telefoonii fayyadamaa deemuu, bilbila haasaa deemuu daguudhaan yeroo baay'ee konkolaataa bitaa isaaniirraa yookaan mirga isaaniirraa dhufu otoo hin laallatiin bitaa mirga isaanii otoo hin laaliin daandiitti yeroo isaan galanii balaan uumamu karaa lafa deemtotaa mul'ata jechuudha. Allaamisummaa konkolaachistoota gama biiroo dhimma kana qoratuunis ta'e ogeessota tiraafikaa akkasumas hawaasa bal'aan kan ka'u yommuu ta'u, konkolaachistoonni ofii isaaniitti ammoo maal jedhu, komii kana ni fudhatu immoo hin fudhatan kan jedhu ogummaa konkolaachisummaan waggoota 20tti dhiyaatuuf kan hawaasa tajaajilanii fi geejjiba deddeebisa uummataa daangaa biyya qaxxaamuran irraa hojjechaa kan jiran eeyyee gama keenyaan rakkoon jira kan jedhan yommuu ta'u, akkasumas ammoo dhimmoota rakkoo teeknikaa fi konkolaataa akkasumas daandii itti aansuun kaasu. Balaan kara keenyas dhufuu ni danda'a. Balaan Waaqayyooti. Akkaataa inni dhufu beekamu. Nan fida jetteetis immoo hin haaltu. Ufumaaf dhufa. Shufeerota irraati immoo hin dhufa. Kanumaan wal qabatee dhimmi abbootiin qabeenyaa yeroo hedduu konkolaataa yeroon haaressuu dhabuu fi osoo rakkoo qabu akka deemu dirqamsiisuu ilaalchisuun inni kun ofitti amanamummaa konkolaachisaa irratti hundaa jechuunis dubbatu. Kun immoo konfiidensii shufeeraati. Konfiidensii shufeeraati. Konfiidensii shufeeraa jechuun maalidha? Amma konkolaataa kana hin oofu wanni hojjetamu qaba, inni dura hojjetamu. Inni hojjetamu malee hin deemu jennaan dirqama hin qabu. Bakka nama fixuu hin danda'u mootiidha. Kun immoo an shufeeraati diduu qabee maaliif deema? Bakkeen tasagaakkallaa garuu bakka hundayyuu deemuu hin danda'a, balaan isin dhufu jechaadha. Sababni balaa kanaa inni kan biraan rakkoo daandii akka ta'ee fi dhibbantaa 7 qofa ta'u ragaaleen kan agarsiisan yommuu ta'u, faallaa kana arbeessanii rakkoo daandii kan kaasan konkolaachistoonni daandii saffisaa muraasa ta'an irraan kan hafe daandiin biyya keenyaa hundi boolla ta'eera jechuun arbeessanii dubbatu. Inni biraa diizaayinii daandiitis daandii manca'ee suphuu yeroodhaan oduu dhabuu rakkoo ammaa ta'e inni ilaalle አንድ ቦታ እንኳን ምንም አይነት እንትን የለም። ምንም አስፋልቱ ተቆርጦ ለአደጋ የሚያጋልጥ ነው ማለት ነው። በዚህ በኩል ጉድጓድ ነው፣ በዚህ በኩል ምንም ትክክለኛ ሃይዌይ ካልሆነ በስተቀር ኢትዮጵያ ምንም አይነት ትክክለኛ መንገድ የለም። በቃ የመንገድ ጉዳይ በጣም ችግር ነው። ባለ ስራ የሚሰበረው መንገድ ጉዳይ ነው። አደጋ የሚፈጠረው መንገድ ጉዳይ ነው። አሁን የተባለው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ይሄም ደግሞ የራሱ እንትን አለው። Kanaan osoo jiru rakkoo adda ta'e kan kaasan ogeessonni tiraafikaa tokko tokko qulqullina konkolaataa biyya galanii irratti gaaffii akka qabanii fi konkolaataa biyyoota birootti fayyadamaman gara biyya keessaa galchuun rakkoo kanaaf sababa ta'aa akka jirus dubbatu. Inni biraan balaan kan deddeebi'ee ga'ummoo rakkoo konkolaataatiini. Rakkoo konkolaataa yoo jennu akkuma waliigalaatti akka biyya keenyaatti ilaallu biyyi keenya biyyoota guddatanii wajjin wal dorgomaa hin jirtu jechuudha. Sababiin isaa konkolaataan ammayyaa ta'e biyya kana keessa hin jiru. Akkuma waliin beeknu konkolaattonni biyya keenya keessa jiran konkolaattota iddoo biraatti hojjetanii ka'an sekendii isaanii biyya keenya keessa gala. Yeroo kana immoo isaan rakkoo teeknikaa hin qabaatu dulloomoodha. Baay'inaan yoo ilaallu konkolaattota biyya kana keessa jiranii konkolaattota jaarraa tokkoon dura faa galan kanaan dura waggaa 30 waggaa 20 ol tajaajilanii konkolaataa uummataa baay'ee fudhannee ilaallu kan akka Ceentoo kan qixqixibbaa balbala lamaa kana uummataa kana yoo fudhannu kan waggaa 20 dura waggaa 10 wayin dura tajaajiledha. So sababa ispeeriidhaan wal qabatee ispeeriin isaallee yeroo itti hin argamne hin jira. Rakkoon teeknikaa isa mudatee fireenii sadiduudhaan konkolaataan sun agalgilooti kennuu qabu kan dura fixee amma immoo yeroo itti kennaa jiruu fi rakkoo kanaan illee balaan yeroo baay'ee deddeebi'ee ga'u mul'ata jechuudha. Isa kanaaf dhaabbattoonni konkolaataa gara biyya keessaa galchan maal jedhu kan jedhuu fi biyya keenya keessatti rakkoon irra deddeebiin uumamu kun qulqullina konkolaataa gara biyya seenanii irraa kan maddee ta'aa laata gaaffii jedhuuf
dhaabbata konkolaataa gara biyyaa galchuun gurra guddaa qabuu fi konkolaattota qaxxaamura biyyaa kan akka baasii odaa gara biyyaa kan galche dhaabbanni Equatorial Business Group Volvo kaampaaniin walharkaa fuudhinsi yeroo gaggeeffamutti namoonni konkolaachisan namoota muuxannoo qaban yoo ta'an illee konkolaataa sakatta'uu irra darbee akkaataa qabiinsaa fi itti fayyadamaa irratti konkolaachistootaaf ogeessota teeknikaaf leenjiin akka kennamuu fi nama qofallee osoo hin taane horii bifa hin miiniin leenjiin kan kennamudhas jedhu. Karaa balaa makiinaan dhufu kanaan dhaabbanni kunis akka isaatitti makiinota tokko gurguddaa kana akka makiinaa wal harkisu kana haayibeedis gurguraa kana ugaa gurguru leenjii konkolaachistummaa sadarkaa isaa eegee odoo qabaniyyuu asitti ugaa dhufan teekinooloojii saniin amma makiinaan Volvo na dhufe sun computerized ta'ee daashboard irratti shofeerri maal godhuu qaba seeftii isaa eegee qabu deemu qaba makiina isaa eeguu qaba warra daandiirra deeman hundumaa warra lafoo deemanii fi warra makiina oofanii deemanirree horiirree eegatoo deemuu qaba kanarratti leenjii gahaa ta'e makiinaa saniin makiinaa finnee gurgurru saniin wal barsiisnetti akka isaan fudhatan goona gizee tokko tokko yoo danda'ame immoo warri bitanis warri bakka bu'aan wakiilli ejantiin sunis akka yaada fudhatu goona maaliifi makiinaa sana akkaataa itti to'atee itti fayyadamu shofeera akkaataa itti to'atu makiinaa isaa akkaataa itti to'atu ogummaa amma ta'e xiqqoo owner manual jedhamu jira manualiin abbaa qabeenyaa jira operator manual shofeeraa jira kan isaan kan immoo makaanikoota paartii midhaan jira kanarratti adiyaa kenninaaf. Dhimma rakkoo teeknikaan konkolaattota haaraa gara biyyaa galaniin wal qabatee gaaffii ka'u irratti deebii kan kennan itti gaafatamaan kutaa inspeekshinii fi leenjisaan teeknikaa Equatorial Business Group kaampaanii Volvo kan ta'an sana dura ammoo abbaa taayitaa geejjiba Itoophiyaatti to'annaa teeknikaa irraa hojjechaa kan turan obbo Ejersaa Duulee rakkoon xiqqoollee yoo jiraate dhaabbanni konkolaachisaa san oomishu konkolaataan sun akka dhaabbatu dhaamsa akka ergus kaasanii. Wanni nuti perfeektii mati xiqqoo iraanii qabaachuu danda'a. Iraanii san kaampaanii sun yoo biyya alaa biyyatti gurgure addunyaa irratti wanna tamsaasuuf waggaa gurgure san rakkinni tokko biyya tokkotti waggaa argame rakkinni suni piroodakshinii isaa ani rakkina piroodakshinii isaa waggaa ta'e oggosuma wanna kana dafaa geeddaraa jedhee mi'a isaa san as erga. Yoo balaa guddaa geessisan oggosuma akka dhaabbatan godha. Rakkoo kana dubbachuu qofti furmaata akka hin taane namuu quba qabaatus qaamonni itti gaafatamummaan irra jiruu fi amaanaa of harkaa qaban maal gochuu qabu kan jedhu yommuu ta'u konkolaachistoota irratti hojjechuun rakkoo kana dhibbantaa olaanaan furu waan ta'eef hordoffiin gama mana leenjii konkolaachisummaan jiru jabaateeras jedhu. Kanumaan kan wal qabate barataan daree barnootaa seenuu biiroo ta'anii hordofuun akka danda'amee fi manneen leenjii konkolaachisummaa ulaagaa hin guunneef dambii cabsan irratti tarkaanfiinis fudhatamee jira. Dhibbeentaa 81 ga'ee leencaa kan qabu ogeeyyii konkolaachistoota keenya ta'uu qorannoo lafa kaa'ee qorannoo kana lafa kaa'ee kan bira dabarreedhaa miti. Komishinii Poolisii Oromiyaa wajjin waliigaltee irra ga'uudhaaf waliigaltee walii mallatteessuudhaan maal goone tokko dhaabbilee leenjii irratti hojjechuu akka qabu. Dhaabbilee leenjii ji'a 3 ol irratti fudhatamee ogeessan qofa akka laallamee tarkaanfii sirreeffamaa fudhatamu taasifamu. Kan ji'a 6 akka cufamu taasifame dhaabbilee leenjii 6 kan immoo waggaa guutuudhaaf akka cufamu taasise dhaabbilee leenjii 7 dhaabbilee 13 irratti tarkaanfiin araarama hin qabne fudhatameera. Kan ji'a 3 cufame immoo 60 sanaa ol ta'uu danda'a. Kanaaf tarkaanfii araarama hin qabne fudhachuudhaaf itti deemameera. Qorannoon eega rakkoon kana mul'ise kanarratti hojjechuu dhaabbilee istaandardiin guunne tarkaanfii fudhatamaa jira jechuudha. Ammas guyyaa guyyaatti fudhatamaara. Kanaaf inni sun raawwatameera. Isa kana qofa osoo hin ta'in eega umriin konkolaachisummaa 5 hanga 29 taate konkolaachistoota leenjisuu akka qabnu itti walii galame kilaastara 6 irratti baruma darbe kana.
komii hawaasaa ilaalchisuunis koodii gabaabaa yaada uummataa ittiin argatan jiraachuu kan himamuu fi xiinsammuu hawaasaa jijjiiruu irratti gama miidiyaa fi hunda galeessa ta'een miidiyaa waliin sagantaa akka qabanis kaasu. 85-56 qabna. Kana namni kamiyyuu rakkoo teeknikaa kamiyyuu waa'ee rakkoo sirna komii fuudhaa ittiin diriirsine 85-56 bilbila tolaatiin hawaasni keenya komii qabu akka nuu kennu banne gooneera. Kana qofaa miti. Auto safety wiixata raadiyoo OBN hojii walii gallee kana qofaa miti. Miliyoona hedduun qilleessa binnee OBN irraa dilbata sa'a 2 walakkaadhaa haga sa'a 3tti tamsaasa televezyiiniis qabna. Sirna komii diriirsu OBN nu faarsuudhaa miti. Waan hanqina nu qabnu uummatatti sinima, waan gaarii nu raawwannes uummatatti sinima jechuudha. Dhugummaa to'annaa kanaa mirkaneessuuf haalli adeemsa barnoota leenjii konkolaachisummaa maal fakkaata kan jedhu ammoo dhaabbanni leenjii konkolaachistoota to'annaa jabaa ta'e jala akka jiruu fi dhugummaa to'annaa kanaa mirkaneessuuf haalli adeemsa barnoota leenjii konkolaachisummaa maal fakkaata kan jedhu irratti ammoo dhaabbanni leenjii konkolaachistoota to'annoo jabaa ta'e jala akka jiruu fi konkolaachistoota naamusa gaaf ogummaa guutuun gonfaman oomishuuf hojjechaa jirras jedhu. Bara kanarraa kaafnee Oromiyaan illee sirriitti hordoffii gaarii godhaa wanta jiruu fi barsiisota ga'umsa qaban, barsiisota ragaa leenjii gahaa qaban, barsiisonni keenya barsiisota muuxannoo bara dheeraa qaban dorgomsiisnee barsiisaa dorgomaa ta'e dhaabbaticha irratti konkolaachisaa dorgomaa ta'e konkolaachisaa akka biyyaatti ija biyyaa ta'ee rakkoo keenya furuu danda'u uumuudhaaf balaa sana hir'isuuf jecha barsiisota ga'umsa qabaniin kan nuti barsiisaa jirru. Kanumaaf immoo yaa'u hojii keenya irraayyuu adeemsa jiru irraallee ilaaluun ni danda'ama. Rakkoo kana hir'isuuf barsiisaa xiinsammuu gaarii barataa isaatiif kennu rakkoo naamusaa uumamuu sana hir'isuu danda'u irratti xiyyeeffannee barsiisota keenya akka malee madaallii kanneen darbuu danda'an ga'umsa ogummaa isaaniitti ofitti amantummaa kanneen qabaniini hamma tokko furaa jira. Haalli harcaatii fakkeenyaaf yeroo ammaa kana kaameeraan galee jira. Yeroo durii kilaasii galii baradhu sana kana yoo jedhan xiqqoo ishee harcaatiin sa'aatii kabajanii argamuu dhiisuun waan jiruufi amma Oromiyaan illee geejjibillee achuma taa'ee haaluma salphaatiin kaameeraa isaatiin wanta hordoffii godhuu fi haalli harcaatii kan yeroo kamiyyuu caalaa baay'ee fooyya'ee jira. Sababa kaameeraatiin wal qabatee jijjiiramni guddaan dhufee jira. Yeroo ammaa qaawwa karaa konkolaachistoota jiru furuuf ogeessonni tiraafikaa hordoffii cimaaf walirraa hin cinne gochaa akka jiranii fi ogeessonni buleeyyiin konkolaachistoonni of eeggannoo itti gaafatamummaa fi naamusaan konkolaachisuu akka qaban dhaamu. Rakkoo naamusummaa to'attoota keenyaatiin wal qabatee naamusummaa daandii irratti jiru araaramanii deemuu wal qabatee waan hedduun raawwanne waan jiruuf isa sana akkasitti deemnee tarkaanfii sirreeffamaa fudhachaa jirra jechuudha. በቃ ረጋ ብሎ መንዳት የተጨናነቀ ቦታ ላይ ረጋ ብሎ እንትን ማለት ነው መስራት ነው የሚነዳበት suuta konkolaachisuu bakka dhiphina qabattu of eeggachuu fi naamusummaan konkolaachisuun furmaata. Kana kan jedhan konkolaachistoonni buleeyyiin balaa tiraafikaa halluu du'aa uffatee mana namaatti gaddaaf gadadoo naqaa jiru kun birmannaa nama hundaa kan gaafatudha. Biyyi keenya balaa kana adda durummaan keessumsiisaa kan jirtu yommuu ta'u balaa kanaan ammoo heddumminaan kan miidhamaa jiru humna hojjetee biyya jijjiiru abdii sabaa dhaloota egereen borii harka jiru gartuu dhiibbaa uumuu danda'u ga'eessota dargaggootaa fi ola deemtotni du'aatiif qaama miidhamtummaaf saaxilamaa jiru. Kun ammoo egeree biyya kanaa miidhuurra darbee namoonni du'aaf saaxilaman kun kanneen manaaf maatii isaaniitiif wabii ta'anii jiran kan sooran kan daara baasan ta'uun isaanii namoonni harka isaanii jiraatan kunneen hireen isaanii karaatti ba'uu fi harka namaatti kufuun filannoo hin qabnedha. Akka hammamtaa fi ammeenya isaatti xiyyeeffannoo qorannoos ta'e qo'annoo kan hin arganne balaafamaan kun hirrifamuu osoo danda'u yaalii dhabuun isaa ittifamuu osoo danda'u humna ittisaa dhabuun isaa qoratamuu osoo danda'u qorataa dhabuun isaa rakkoon kun rakkoo ta'e akka itti fufu kan godhe yommuu ta'u nutis gama keenyaan qaama furmaataa rakkoo kanaa ta'uuf dookimentaarii kana yommuu hojjennu barbaachisummaa isaa kan itti amannee fi qaamni dhimmi ilaallatuuf qorachuu danda'u akka qoratu dhaamsa keenya dabarsina. Qopheessee kan isiniif dhiyeesse barattoota giddugala leenjii gaazexeessummaa fi miidiyaa Diriim marsaa lammaffaadha. Hanga xumuraatti waan nu waliin turtaniif horaa bulaa deebanaa.
Wow.